Reef isaa biyya keenya galee biyya abbaa keenyaatitti reef mucaa kanaa galee boonya malee amma abbaan illee haati illee jajjabina siniif haa kennu rabbi jecha nu illee jajjabina nu haa kennu. Amma akkuma taatan taatanii xankarraa taatanii reefa mucaa kanaa gaafa biyya keessan gaattan boo'a. Ammasitti garuu nu gargaara. Jabaa nu ta'a abbaa jabaa ta'a abbaan jabuma bareeda abbaa goota wayii nu ta'a. Maaliif abbootiin keenya gootuma hin beekna sin akka nama jabaa taatan hin beekna. Sanarratti immoo reeffa isaa biyya keessan gaanne biyya keessan gaattanitti sinillee biraan gaattanitti akkuma taatan ta'a nu jabaadhatoo nu gargaara. Nu immoo amma dandeenyu amma humna keenyatiin mucaa keessan biyya sinii galchuu irratti dhugaa dubbannoo ta'e. Ijoolleen as jiran kun beekiidha. Hundi isaanii qimamoota mana madaamiti. Hundi isaanii ijoollee shantibeetii dhiqani. Hundi isaanii akkuma mucaa keessanii ijoollee kaampaanii keessa hojjetan. Nuyi namni biraa sappoorti nuun godhu ofumaaf sappoorti wal goonu ofumaatti waliif hira. Sanaafuu akkaawuntii keessanii fi maqaa keessaniif labsii tokko tokko uummata kanatti labsadha. Maqaan koo Gulummaa Tasfaayee Fiixee jedhama. Lakkoofsi akkaawuntiin koo kan Nigdi Baankiidha. 10,000 96 69 32 34. Qabattanii irra deebi'aa gisee tokko. Maqaan koo Gulummaa Tasfaayee Fiixee jedhama. Akkaawuntii Nigdi Baankii Itoophiyaan qaba. 10,000 96 69 32 34. Biiftuu dhiifama takka carraanaa kennaa gidduutti abbaa keenya rabbi jajjabina siniifaa kennu. Lammaffaa dhimma reeffaa irratti biyya kana keessatti reeffi qoratame malee isaan achi bakka bu'insa kennatanii malee eenyurree reeffa gashuu hin danda'u. Kana kan gochuu danda'u tokko Baabbaa Nuuraddiin qoonsila Dubaay. Achiiti bakka bu'insa yoo kennan malee otoo miiliyoona kaffalte biyya kanatti reeffi bahuu hin danda'u. Dallaalaan mucaa sana fidee jira kaleessa wajjin haasaa turre asirratti immoo waan dhaggeeffadhu biiftuu daqiiqa tokkitti naa kenn ana sirraa callisuu danda'a. Qoonsila Dubaay. Ishi baaba bu'insi sheer godhi ka biiftuu maaliif ishee tu reeffa marammaree isaan achiiti bakka bu'insa namaaf kennanii nam tokko addana bakka bu'insa itti fudhatee malee akkasittiin darbu biyyatti miti. Kanaafiyyuu rabbii jedhaati Baabbaa Nuuraddiin ijoollota imbaasii keessa hojjetanitti sheerii nu godhis walitti qabamu waa tokko garuu bakka kanatti itti gaafatamummaa guddaatiin kan reeffa biyya kana keessa sochoosuu danda'u waajjira poolisiitti nam tokkotti simbutan. Kana duraanii mucaan firaa du'ee ifii kiyya bakka bu'insa fudhee waan galchee beekuu fi waggaa dur. Bakka bu'insa yoo nama kennan malee reeffa namaarree nama argisiisuun dhorkaadha. Imbaasii Itoophiyaa tokko qofatu namaaf kenname deemama. Kanaafiyyuu isin abbaan keenya ijoollee firaasoo ta'e nama beektan biyya kana keessaa yoo qabaatan eenyuun bakka naafaa bu'u jettanii nama kanaaf warri hin beeku. Dhimma seeraa kana waa beekuuf dubbadhe malee rabbii jedhaati. Mubaarak Musammaa, Baabbaa Nuuraddiin, Ustaaz Aleeq warra kanatti sheerii godha. Warri kun warra imbaasii keessaarree gahee qabu. Warra gargaarurree danda'an malee akkanatti nu kennamu. biiftuu bannaataan godina jala jirtan abbaa kanaaf jedhaatu abbaa kana asirra taa'ee booni ergaan jira as jala yoo namni Baabbaa Nuuraddiin lakkoofsa qabaattan hoo jiraattan Baabbaa Nuuraddiinitti daayirektii bilbila. Baabbaa Nuuraddiinitti warra lakkoofsa isaa qabdan daayirektii bilbila. Eenyuun seeni muyitii irratti qabamee biroo muyitii irra qabadhaa taraa dubbanna. haadha Baabbaa Nuuraddiin boonaa baale biroo mee Baabbaa Nuuraddiitti bilbilaati akka seenan godha. Bakka bu'insaa malee reeffi kun bahuu hin danda'u. Biiftuu deemaa jirra. Biiftuu maal biiftuu shamma dubbachaa jirtu jechuudha.
Maallaqni barbaachisaa miti ree. Maallaqni dirqama miti dura maallaqni barbaachisa garuu Maallaqni barbaachisa qoy jarri kuni Mubaarikii fi baaba maallaqaatii nama biyya kana keessatti nu gargaaruu danda'anidha. maallaqaatii olitti gahee imbaasii malee reeffi ijaanuu sin argisiisan biyya kanatti nam tokko gahee arguu hin qabu. Asii biratti yeroo gargaaramani Mubaarak Musammaan hin dhufa rakkina hin qabu. Achitti dubbachuu hin danda'amu. Kanaaf iyyuu yoo dandeessan Baabbaa Nuuraddiin Mubaarak Musammaa fi ijoollee qoonsila Dubaay keessa jiranii dandeessan abdiin qaba. Booni daqiiqa lammaffaa immoo achiitii isaa waraqaa barreessisanii bakka bu'insa yoo kennatan nama tokko nama Imaaraatii keessa jiru bakka bu'insa yoo kennatan namni suni ushuraa namicha isaan biyyaati bakka bu'insa kennatan malee nam tokko goosisuuf imbaasirraan ala aangoo tokkitti hin qabu biyya kana keessatti. Kanaaf iyyuu rabbii jedhaati sheer godhaani. Okay, asirratti rabbiidha. Haadha fi abbaa uffata gaddaa uffatanii nu fuuldura ta'an. Haadhi mucaa kana haadha kiyya. Abbaan mucaa kana abbaa kiyya. Bannaa taatu. Hunda'u rabbisi qabne Mubaarik Musammaa akkuma taatan ta'a. Sheer godhaatu nuuf fida. Akkuma sana immoo Baaba Nuuraddiin sheer godhaa nuuf fida. Maali dhuguma jettee biiftu? Akka jirtanii biiftu maaltu jira ijoollee sheerna irra goonaan dhufe maaltu jira? Okay, anillee sheer sitti gochaa ture boona abbaa fi haadhi asirratti argitan kuni ji'a tokko dura mucaa kana biyya Imaaraatii argatanii turan. Mucaa isaanii jechuudha. Kaza akka tasaa ta'e bolokeettiin irratti bu'ee mucaa guyyaa kalee malee dheengadda lubbuusaa darbee innaa amma mana yaala keessa jira reefi mucaan hin baanu. Hayyee. Sanaafuu mucaan kun gaafa biyyaa dhufullee liqiidhaa dhufe birrii 400 Itoophiyaa liqeeffateeti abbaan kan ergee akkuma sana immoo asii reeffa baasuudhaallee namaa fi birrii nu barbaachisa uummata kanarraa. Maaliif jarri kun har'a asirra taa'anii bahuun isaaniif turgumiin qabu jajjabaatanii xinkirri jedhanii reeffa mucaa waggaa biyyaan gaatan waggaa boolloo keessan gaatan boo'uu danda'u. Nuti immoo kan barbaanne Baaba Nuuraddiin fi Mubaarik Musammaa itti dhiyaatta waan ta'eef sheer nu godhiitoo nuuf fide. Ayyaanillee sheeritti godhaa namoonni as jirtan kun namni 2,000 as jirtan kun nuti hundinuu gadi baanee biyya namaa jirra. Akka itti galuu rabbumatu beeka. Cufti keessanuu yoo waa gochuu dadhabdanu sheeritti gochuun dadhabdan waan taateef namoota isaan qofaadhaa miti namoota biyya sanitti gartee namoota keenya gargaaruu danda'an dirqama namoota gargaaruu jechuudha. Nama kana bira dhaabbachuun dirqama waan taateef cufti keessanuu sheer godhaanillee sheeritti godha. Jaalatanii dhufanii waan taateef nama gargaaruudha nama gargaaruun namummaadhaa gargaaranii waan dandeenye nuti illee ni gargaara sheer godhame. Sheer godhaa fi Mubaarik geetaan hundi keessanuu sheer godhaa. Nama seera beeku seera barbaachisa. Ina tokko faltanu baasamuu hin danda'amu jechuudha. Koomentiin baay'ee barreeffamaa jira. Natti simamaa jira keessa. Nama beekamu sirrii jette biiftuun. Yaa Baaba Nuuraddiin nama seeraan beekamu. Mubaarak sirriidhaan beekamu. Mubaarak Musammaa barbaachisa. Miti qabadha. Nama calliseen gashinu. Bakka akkanatti ta'a kino. Isaan wal biratti agartan kun gaa'is haadhaaf abbaadha. Haadhaaf abbaadha garuu walitti bu'iinsi mana isaanii keessaa jiraatu malee gaafa reeffa mucaa kanaatiif galchuudhaaf jecha kinoo irra wal biratti argamanii jiru. Sanaafuu hundi keessanuu bannaa taachuu waan dandeessanii Mubaarik nu fida amma asitti. Naannif namni 2,200 wala taa'ee jira miti hin danne. Maali mucayyoon ol galchitan? Muutii godhachuun nettaa dhufu. Sanaafuu bannaa taachuu sheer godhaatoo jara kana lamaan nu fida. Sababni isaa dirqama barbaachisu sababa ta'anii. Booni mubeen arguu isuu danda'a onlaayinii irras ta'uu isuu waan danda'u jechuudha. Silkii kallattii isaa qabda yoo ta'e qo'isti biiftu silkii kallattii isaa qabda yoo ta'e isti bilbiliitii akkanii dafee galu taa'isi maaliif asirra taa'uun turgumee qaba waan ta'eef silkii kallattii bilbilii fi yoo silkii isaa qabaatte booni nagaa mataanan.
nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii. Ani silkii Mubaarakii fi Baabaa Nuuraddiin hin qabu laayivuma irratti wal geenya. Namni as jalaan haalaatu yoo jiraate garuu isinii dawwaluu nan danda'a. Rakkoo hin qabu. Kaardii guunneetti dawwallee dhufuu danda'u waan ta'eef jirre jechuudha. Waaqayyo isin haa jabeessuu jabaadhaa homaa waan isiniin jennu hin qabnu. Garaan haadhaa garaan abbaa baay'ee ulfaataadha. Waaqayyo obsa daangaa hin qabne isiniif haa kennu. Nullee baay'ee nutti dhaga'ameera akka haadha wajjin hin dhalanneetitti maaliif nuti ijoolleen biyya namaa jirru obbolaadha. Wal malee homaa hin qabnu fira hin qabnu.